Fakkeenyaaf amma gara kanatti viidiyoo subscribe teettuun haa dhuftu inni isaa akkana jee haa dhuftu inni maal goona jechuudha overlay keetu kana tuqtan jechuudha gara gadii kanarraa kunoo overlay keetu kana isin mul'ata jeen yaada overlay keetu kana tuqtanii eegas booda add overlay kayyoo kana isiniif dhufaa jechuudha. Ara deebisin gadisu overlay keetu kana gaafa tuqtan add overlay kayyoo kana isinif dhufaa jechuudha. Tuqtanii maanoo jechuun warri green screen button subscribe kana isa arganneettan chaanala keenya irraa argachuu dandeessan jechuudha. Chaanala keenya irratti isiniif gallaqifna. Chaanala Abbakoor jettanii seentan jechuudha. Telegiraama Abbakoor jettanii barreessan akkuma chaanala YouTube irra jiru kana maqaasaa akkasuma jettanii barreessanii isiniif dhufa achirratti isiniif gallaqisna jechuudha. Okay, achirraa argachuu dandeessan. Amma kunoo kan isinif dhufee jira. Agartanii? Agartanii ture? Kana fakkaatee jechuudha. Ammoo eegaa kun dhufee jira. Background isaanii kana isaa kan akkamitti balleessuu dandeenya yookaan akkamitti isa kana qoftiin mul'achuu danda'a jechuudha. Subscribe teetu kana loogoo YouTube kunii fi akkasitti subscribe bell bataniin tun akka jiraattu qofa jechuudha. Yoo barbaanne maal goone seetan